dargaggoota mul'ata qabdan, hooggantoota yaada fageenyaa fi uummata abdii guddaa qabu. Har'a addunyaan keenya saffisa hin dhaabbanneen jijjiiramaa jirti. Magaalonni addunyaa wal dorgomaa jiru. Kan carraa hojii uumu, kan investimentii harkisu, kan jireenya uummataa fooyyessu hundi isaanii humna teekinooloojii beekumsa namaa fi qindoomina hojiirra oolchuu isaaniitiin madaalamu. Yoo nutis magaalaa keenyaa fi biyya keenya dorgomaa jabaa fi abdachiisaa gochuu barbaanne dhugaa tokko fudhachuu qabna. Rakkooleen jiran nun dhaaban nu kakaasu malee. Tokkoffaa addaan citeenyi diijitaalaa rakkoodha. Namoonni tokko carraa intarneetii, odeeffannoo fi tajaajila diijitaalaa argatu. Kanneen biroon immoo duubatti hafaa jiru. Kun carraa walqixxummaa ni cufa. Garuu nuti amanuu qabna. Teekinooloojiin yoo sirnaan qooddame daandii bana. Dargaggoonni baadiyyaa, barattoonni carraa dhabanii fi dubartoonni humna hin arganne hundi isaanii yoo diijitaalaan hidhaman humna jijjiiramaa ni ta'u. Addaan citeenyi diijitaalaa diina keenya osoo hin taane waamicha hojii keenyaati. Lammaffaa dandeettii fi hojii waliin simne. Barnoonni barannu yeroo tokko tokko gabaa hojii waliin hin deemne. Dargaggoonni baay'een beekumsa qabu garuu carraa hojii waliin hin deemne. Dhaabbileen tokko tokko ammoo hojjetaa ni barbaadu garuu dandeettii sirrii hin argatan. Kun rakkoo guddaadha garuu furmaanni isaa ifaadha. Leenjii diijitaalaa, ogummaa haaraa, kalaqaa fi hojiirraa barachuu cimsuun dargaggoota keenya gara abdii haaraatti ceesisuu ni dandeenya. Beekumsi yeroo ammaa qabeenya hunda caalaa gatii qabdi. Sadaffaa qabeenya murtaa'aa qabaachuu keenya akka gufuu osoo hin taane akka carraa ilaaluu qabna. Biyya guddatan tokko tokko qabeenya hedduu qabaachuu osoo hin taane yaada guddaa qabaachuun isaan milkeesseera. Qabeenya keenya inni guddaan sammuu dargaggoota keenyaa, humna kalaqaa fi fedhii jijjiiramaa fiduudha. Yoo qabeenya xiqqaa sirnaan fayyadamne bu'aa guddaa arganna. Humni yaada qabeenyaa hunda caala. Afraffaa jijjiirama diddaa akka aadaa keessatti mul'atu ni beekna. Namni waan barate dhiisuu sodaata. Waan haaraa shakkii keessa seena. Garuu seenaa addunyaa ilaalaa. Kan jijjiirama simate duubatti hafee, kan jijjiirama hooggane immoo fuulduratti deeme. Jijjiiramni diina aadaa osoo hin taane aadaa haaromsuuf carraadha. Yoo uummata waliin dubbachuun, barsiisuun, fakkeenya gaariin durfamuun jijjiirama hojiirra oolchine diddaan gara hirmaannaatti jijjiirama. Shanaffaa fi inni dhumaa qindoominni dhabamuun rakkoo hunda caalaan nu miidha. Dhaabbileen mootummaa, dhuunfaa, barnootaa fi hawaasni yoo kophaa hojjetan humni ni bada. Garuu yoo harka wal qabanne mul'ata tokko irratti wal galle humni guddaan ni uumama. Magaalaan dorgomaa taatu, biyya jabaattu, dhaloonni abdii qabaatu hundi isaanii qindoomina irraa maddu. Obboloota koo yeroon har'aa yeroo filannooti. Filannoo sodaa fi shakkii yookaan filannoo abdii fi tarkaanfii. Yoo sodaa filanne rakkoon nu liqimsa. Yoo abdii, beekumsaa fi hojii filanne rakkoon gara carraatti jijjiirama. Dargaggoonni keenya humna keenya. Teekinooloojiin meeshaa keenya. Tokkummaan ammoo humna keenya isa guddaadha. Ka'aa haa hojjennu. Addaan citeenya diijitaalaa haa cabsinu. Dandeettii haa ijaarru. Qabeenya keenya haa fayyadamnu. Jijjiirama haa simannu. Qindoominaan gara fuulduraatti haa tarkaanfannu. Boruun keenya harkuma keenyarra jira. Yoo har'a murteeffanne bor injifanna. Guddaa galatoomaa.